Roota boqonnaa shan lakkoofsa torba dubbise. Rabbi si haa guutu barumsaan beekumsaan. Arani guutu dhaamtu natti ni banne bumaa akka keetitti irruu ta'uu danda'a. Akka keetti irruu ta'uu danda'a. Maqaa maatiin ta'e maqaa bilaashis hin moggaafne guutu jettee sin moggaafte inni irratti kaabboo kanatti guutu deebise gaafii maa irrifta deebisaa. Ani isaaniif guutuudha maal si dhibe ergan siif irradhe isaaniif guutuu taana rakkoon qabu. Wanni takka yeroo lachuu amma fakkeenyaaf abooda iddoo sana dhaqeeti waan san kadhadhee argadheef hin argadneedha. Wooma lama yeroo hundi waa lama hin argattu. Ati addunyaa tanaa guutuudha. Kuduren harkaa jijjiirraa daabara Waaqayyoon dhageef ati deebisaan kee dhagee hin dhageenyallee lachuutu deebisu deeme Waaqayyo isaa dhagee Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu. Akkaan noo dubbismee boqonnaa shan lakkoofsa torba sagalee ol qabi. Amma kana booda hin dhageenye jedhee amma dideemi duraan amma dirqama deebisu ni deebisa amma dirqama funya qorqoreetti. Boqonnaa shan ollaan saga. Lakkoofsa torba. Duruma gahee akka dubbisuu. Sinii deebisu? Sila gurbaan kun gurbaa akkamii ka adaba hin qabne wallaahi. Saamu'eel adabaasi guddisanii jiranii? Laa ilaaha illallah. Carraan eeggattuu teettee? Ibroota boqonnaa shan meeqatte? Lakkoofsa torba. Guutaan kun obsaan carraa eeggataa ture. Ibroota boqonnaa shan lakkoofsa torba. Si deebisuu jedha osoo namni carraa isaan kennin. Okay. Yesus biyya lafa kana irra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhatee fi waammata isa du'aa isa oolchuu danda'utti dhiyeesse. Sababii inni ulfina Waaqayyoof gadi of deebiseef isatti of kennateefis kadhanniin isaa hin dhaga'ameef jedha. Gara maalii isa oolchuu danda'utti jedha. Argee jira mali isaa. Du'a isa oolchuu danda'utti. Ka du'a isa oolchuu danda'u sun eenyu? Du'aan isa oolchuu danda'u Waaqayyoodha. Ayyi kadhannaa isaa dhaga'ameef mun dhagamneef. Afuuraan hin duune barfoon hin du'e jira. There is no doubt. Laa ilaaha illallah. Amma jijjiirigaa. Hin jijjiirre. Kadhannaa isaa dhaga'ameef mun dhagamneef. Akka fedha Waaqayyootitti malee akka fedha Waaqayyootitti dhagameef mun dhagamneef. Dhagameef jira. Galatoom. Kanaafuu hin duune Yesuus galatoom. Kanaafuu Yesuus hin duune. Kadhannaan Yesuus dhaga'ameef. Rabbiin du'a isa oolchee. Yaa guutu. Haleluuyaa. Ameen. Galanni Rabbii faasa. Hanganuma kun nuti kana jenne booyaa jira wangeela makeessa. Ayyaan illaa masalaataaf deemaa diddee ni deebistaan jedhe boqonnaan kun gaafa sirra dubbifame ni deebistaan jedhe deebiste jechuudha. Fadha Waaqayyootiin dhaga'ameef jechuudha. Yaa Rabbi kiyya akka fadha keetii haa taatu biyya kanaa na baasi. Yaa Rabbi kiyya ilmoo akka fadha keetii ilmoo akka sinaa kannu naa dhagaa jechuudha Waaqayyoon guyyaa tokko. Iyyasuus fadhuma Waaqayyootiin kan isaatiin dirqii godhuu hin danda'u Waaqayyo dirquu hin danda'u. Waaqayyo isa baraaree isa gartee du'a isa nama oolchuutitti iyyatee imimmaaniin sagalee guddoo ol kaasee itti lallabate. Kanaafuu isaaf awwaatamee jedhe dhaga'ameef Iyyasuus du'een jedhina. Du'e jira akka keenya du'e jira akka keessatti hin duune. Feetan ajjeesaa feetan kaasaa ammallee ajjeesaa maaltu nu galcha nuti. Jechi amma jechi Ibroota irraa kun jecha Waaqayyooti moo jecha Phaawulos moo jecha Iyyasuus. Kamiin isaa? Kan amma dubbifne kun. Jechi Waaqayyoo as keessa jira. Jechi isaan waliin. Jechi boqonnaa kanarratti akkasitti gara wartee yaani du'a isa oolchuutitti iyyate kan jedhu kan eenyu jechi kun ka eenyutiin jedhe jecha Phaawulos jedhe moo jecha Iyyasuus jedhe moo jecha Waaqayyo abbaan jedhe. Amma barreeffama kanarra hodbistu Iyyasuus biyya lafaa kanarra yeroo jiraachaa turetti kan jedhu. Eenyu jedhe. Kan kitaaba kana barreessu ka. Eenyu jedhe abbaa eenyu. Kitaaba Hibrootaa nama barreesse Hibroota. Ragaa Ibroota kan eenyu barreesse. Maaliif ragaa fidatte adam Phaawulosin barreessee kan fudhatte gisee biraa. Ani wangeela isinitu amana hunda waan as keessa jiru nu fudhateettan kan Ibroonni kun kan eenyu barreesse akka seenaatitti illee takkaa dhageenye hin beekne eenyu barreesse kitaabni kun hin beekamu. Unknown book jedhaniin. Akkasuma miti ani hin jenne warra gartee iskoolaraa ta'u warra hayyoota amantii faranjii jedhe dhiisa keenya kanaa miti faranjoota. Hin beekamu. Walumaa galagaa'e. Anaa dhufu Sheekh Yaaya akkam jirtan? Anaa dhufu salaamu alaikum.
Macaafni Waalaikum qulqulluu. salaam warahmatullah. Maashaallah baga nagaan nu idan baga nagaan nu jiraatan umriin dheeradha. Galani rabbi faa ta'u isinillee. Achi deebina amma eenyu kennaa kan nama ajjeesu Waaqayyo moo Yesuus? Okay. Taraa naa kennite guraara. Guutaa. Waan jedhe. Haran kun Eh, Sii kanne. Takka guutaa. Guutaa nagaan siifaa ta'u kamirta. Guutaa dubbiseen dhufa. nagaa galata rabbii. Mana isaa dhaqe wal bira jirtanii? Maaloo. Maaloo Eessatti wal barbaachisa abumaadha. Dubbiseen dhufe jennaan nama Abbuma ani dom saahiba si godhadha biyya Faranjii kanatti jennaan quraanni keessan ni dhorka kiristaanaa fi juwishii kana hiriyaan godhatiin saahiban godhatiin jedha maaliif garuu? maal inni? Maa isinu seera waan isinu wangeelli keessan nama waan nagaan gaafatinaan jedhu? Wangeelli moo? Sanama. Lakkaan hin agarree. Sana amma kennaa dabarsi nagaa gaafattee kennaa. Maaliif akkas jedhe garuu naa deemsa gaaffii. Kun mataa isaa. Guraara. Meeto muraati. Nagaa gaafadhu ba. Gaaffii kiyya deemsa. Ati si hojii fixannee barama kiyyaa kanaa dhufeefi ammas kanarra deemu deema kofoota irraa baasuu deema surree tan irraa baasee surri deebisa. Kiyya ittiin fufiin haga isaan gaaffii kiyya deemsa. Eeshi Maali inni gaafii anaa dura gaafatee baran gaafiin isa gaafadhee booda irraan dhuftee malee. Kannaa likkii isaanii itti himetti tasur tokko fooffattu dhufte. Amma nyaata jirta abbooti si baasa muhiin haasofta isarraa ka'anii guutuudhaan na dabarsi jettee bara. Ustaaza kiyya nanaasaani mucaa gutaadha deebiftanii. Maal isin naa hin deebisneef hin deebisu isaa sanii miti. Okay, deebisuun barbaanne taanaa rakkoon jiru. Ammas deebi'ati mee naggata keetis dhiisi. Naggata keetis dhiisi. Eeshi kunoo amma itti fufaa gaaffii keessan eeshi. Waan jedhe kan nama ajjeesu Waaqayyo moo Yesuus? Kan nama ajjeesu Waaqayyo moo Iyesuus? Maal jechuudha gaaffiin kun amma? Afaan Oromooti Oromeeysi. Iyesuus iyyuu Waaqayyoodha. Maal ama goote? Ansan siin hin jenne gaafii kiyya naa deebise. Kan ajjeesu Waaqayyo abbaadha moo Yesuus? Iyesuus Waaqayyo Iyesuusuma bar. Ansan siin hin jenne gaafii kiyyaa miti. Tokkumadha. Seexana moo Tokko dhaggeeffadhu tokko Waaqayyooniif eenyuuf eenyu tokko siin hin jenne. Kan ajjeesu Waaqayyo abbaadha moo Yesuus? Waaqayyo abbaa fi Iyesuus tokko. Gaafiin kiyya ammallee kanaa miti. Gaaffii keetu sirri excellent. Gaaffii kee sirriin taane. Kan mana kana keessa dura jiru kennaadha moo abbummaas yoo jedhan eenyu jetta? Kan mana kana keessa dura jiru kennaadha moo abbummaas yoo jedhan? Abbumaastu dura keessa jira boodarra dhufee seena. Thank you. Okay. Waaqayyo abbaadha moo Iyesuus ilma moo abbaadha kan ajjeesu? Adam dursa isaan kana tokko gooneetu deemna tokkodha isaan. Ani godhuuf ani tokko ansan siin jenna. Ani gaafiin an gaafadhe malee maa gara biraan oofta. Ani hin gaafanne waan biraa. Gaafatte sirrii mitiidha roongiidha. Jarana gaafiin kiyya sirri moo sirrii miti jarana. Ustaa yaaya. Sirrii miti. Ingilcha Oromoo jarri Oromoo dubbatu. Gaafiin sirrii. Kan ajjeesu ilma moo abbaadha? Gaaffii sirrii miti gaaffii kee sirreeffadhu. Ilmiif abbaan tokko. Ilminii fi okay ilmi tokko ilma tokko abbaa ilmi Tokko ta'a. ilmi okay abbaan ilmaaf maal ta'a? Abbaan ilmaaf maal ta'a? Abbaa. Abbaa qofa Waaqayyoon ilmaaf Waaqayyo kan ta'u eenyu? Maali? Ilmaaf Waaqayyo kan ta'u eenyu? Waaqayyo. Eeywa Waaqayyo kam? Waaqayyo. Waaqayyo kam? Waaqayyo tokko. Abbaan Waaqa ni qaba? Akkam yeroo jettu. Abbaan Waaqa ni qaba hin jedhe.
Iyyasuus ilmi waaqani qabu moo qabu? Maal jechuudha? Gaaffii sirrii miti. Maalee ustaaza sin nama guddaa miti gaaffii sirrii gaafadha. Nan deebisin jettiin. Ay pente. Waan sin jedhe Iyyasuus wallahi pente. Ana qabalchiiftan. Waan jedhe okay Iyyasuus Kiristoos namummaa isaatiin waaqa sagaduuf waaqa gabbaru qabu moo qabu? Namummaa isaatiini kanattiin si deebisa kan hin dandeessa kana. akkam gabbaru yeroo tannaan galle gabbarsi Waaqayyoo kadhatu kan itti booyu qaba moo qabu? Abadan siin deemu kana Julian kana achi siin deemu dhugaana beeyta I know you you know me. Saniifu waan siin jedhe Iyyasuus waaqni inni waaqessu jira moo hin jiru namummaa isaatiin? Maal jechuudha mostaaza nama gaafuma sirrii cufadhu kana booda hin dubbatin. Nu warra islaama waliin haasa'a nagaan jiraadhu. Akkas cufadha amma nutu halallabata jarana rabbii mootii nan godhina lala cufadhu no rabbii kam siunga Yesus Kristus rabbi kan jiru yalla min jiru kun kijiba guddaa ongera keessan jira Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 39 dhageeffadhu waan si gaafii torba moo saddeetin si dala deemee hundi make sense sitti gartee hin qofa tokko na gaafannaan siniifan deebisa okay amra si deebeen qomna gara deebise kan ajjeesu ilma moo waaqayyo abba kan ajjeesu kan nyaachisu kan jiraachisu kan madeessu isaan lachuu tokkuma okay waaqayyo keeyo okay waan ina dubbise seera keessa tokko ettee miti seera keessa deebii lakkoofsa 35 boqonnaa 39 dubbise tokko jedhu dhageeffadha okay seera keessa deebii meeqa 32 aywa 31 nusa abbaan kitaaba wangeela kan afaan amaaraa irraa gara wanni oromootitti keenyu sa maqaan isaa Yesus maal nusa takka qoy saya jirtu ni jira tuwa safa bar afaan oromoo kan lafa irratti fi hawaasa hojjaaso inu fajara kana hojjaaso inu waladda ortodoksiin jira kana rawayyaa beeytu afaan oromoo amaaraffaa irraa oromoo fakka jireenyi mi gaafadhu Onesmos Nasib. Isarra beeytanii no Onesmos Nasibi afaan gizi afkubee inni kaayee qubee amaaraffaati malee qubee afaan oromooti miti yaa hin keenya yeroo abumaas kotti fufaame gocha riflippii tokkotu nu mudate okay maaltu isin mudate technical issue dha waaqayyo isiniif haa laaffisu technical issue dha yaa akkasitti fufaame abshir okay keessa deebi keessuma deddeebina gaa'imee Abumaas. deebii meeqattan Tartiiba. keessa deebi 32 39 32 yaa rabbi 32 maal jechuudha akkas jedha amma ayya kana jedha ayya amma ilaala amma ilaala waaqayyo anuma ana malee waaqayyo kan biraan hin jiru aywa okay ituf ani nan ajjeesaa ani nan jiraachisaa ani nan madeessa ani nan fayyisas homti nu harka koo keessaa baasuu kan danda'u hin jiru injiru eenyu kan asi dubbate kuni Iyyasuus immoo kan dubbate waaqayyo abbaadha kakuma ofa kana kan boqonnaa kana mee ilaala ana malee waaqayyo biraa hin jiru kan jedhe kuni qaama kami waaqayyo kam waaqayyo ilmaa moo waaqayyo abbaa waaqayyo Yesus Kristos waaqayyo Yesus Kristos okay kan kakuma ofa keessatti ana malee waaqayyo biraa hin jiru ana ajjeesa ana malees anumaan madeessa anumaan kana godha kan jedhe Iyyasuus jechuudha waaqayyo Iyyasuusin eenyutu hafuura isaa keessaa baase eenyu ajjeese Iyyasuusin no hafuurri isaa keessaa baheera kan jedhu hin jiru
Hindu'e. Eenyutu dabarsee kan hafuura isaa kan du'e yoo namni yeroo namni du'e jechuun namni maal jechuun yeroo qaamni fi hafuurri isaa lubbuun isaa adda baateemi. Eenyu adda baase qaama isaatiif hafuura isaa Yesuus eeganni waaqa ta'e. No. No way. Injiru. Isa kan awwaalan fuudhanii qaama isaa barbaadu jiran hafuuraan kan barbaadu kan awwaalame qabrii keessatti boolla keessatti awwaalame qaama isaatiin akkuma ilma namaa. Maqaa Yesuus. Foon isaa biyya lafaa ture sanaan isa waraanan sana. Eeshe foonii fi hafuura isaa eenyu adda baaseen jedhe namni yeroo du'e jedhamu. Isinuu Yesuus du'e jettanii yoo hafuurri kunii fi foon adda bahe eenyu adda baase kan. Ustaaz waan sin baddanii waan gaafatan takkana sirriin goone adda baasaniiru kan jedhu hin jiru bed macaafarra. Okay, du'e jechuun maal jechuun namni tokko du'e jedhan maal jechuun? Hindu'e jechuun. Du'e jechuun ibsime. Hindu'e jechuun maal jechuun? Amma Abu Muazin du'e kennaan hindu'e yeroo jedhan akkam jechuun? Hafuura du'a moo namni hafuurri hin du'u bar hafuurri hin du'u lubbuun hin du'u to. Du'e jechuudha. Hafuurri du'a lubbuun ni duuti. Lubbuun gara dhufe gara fuutee deebiti. Qaamnis gara biyya irraa uumee deebi'aa miti. Anumsaatiyoo asatti duuti. Anumsaatiyoo sinoo. Yesuus du'e moo hin duune? Maal isaatiitu du'e Yesuus Kiristoos? Maal isaa du'e? Sirriitti du'eera. Du'eeyyuu awwaalameera. Maarree. Du'e awwaalame. Kan awwaalan hafuura awwaalan moo qaama isaa sana awwaalan? Ilaga waanuma gaafattan kana ijaa fi gurran qabu mustaaz maal taatanii kan awwaalan sana fuudhaati. Jarana namni tokko du'e yeroo jedhan abbaa kiyyaa du'e haadha kiyyaa du'e yeroo jedhan sooliyaan duute yeroo jedhan maalisiiti yeroo namni hafuurinii fi qaamni isaa adda ba'e miti. When dead abu namni du'e jedhan when separate the soul and the body qaamaa fi hafuurri eeguu adda ba'e qaamni foonii kunii fi hafuurri ilma namaa keessa yeroo adda ba'e namni tokko du'e jedhama miti. Yeroo du'e lubbuun kennaa deebisigaa please. Yeroo namni du'e jedhamu tokko yeroo maal ta'e du'e jedhama namni. Du'e yeroo jedhamu maal? Ilmi nama hafuura qabu moo qabu Yesuus Kiristoos? Maqaa Yesuusiin. Maal jechuudha? Akkamitti dhabaay? Hafuurri kan isaa okay, hafuurri isaa biyyoo keessatti hafe moo gara waaqaan dhaqe gaafa duusan? Wanta akkana dhuma caafarran jiru. Waan macaafarran jiru immoo okay, gaafa Yesuus Kiristoos awwaaltan gaafa Yesuus du'e awwaalame san hafuuraa fi qaama isaatii walumaan biyyootti awwaalanii. Awwaaltan gaafa Yesuus Ustaaz nama guddaa. Ma gaafi kiyyaa fi umrii idimee kiyyaa fi nama eeywa kanaafuu sin jedhe hafuurri biyyatti awwaalama moo qaamaa biyyatti awwaalama? Maanni hafuurri ustaaz. Okay, dhiifama nama godhe si wajji nama fayyaa qabu wajjaa saawna thank you. Ansiin busa bakka ana kana na beeyta duris qoos nama tartiibaan wajjin deemu. Ustaaz fayyaa. Boqoddo. Please, ani fayyaa qaba please. Mee ustaaz afaan takkatti gaafadhu. Ustaaz qoosaa jira. Deebiis ni kenna. Nama fayyaa qabu wajjaa saawa. Sa'aatiin nyaabitu nuti nama hedduu qabna. Sa'aatiin nyatti fayyadamna mana kee banadhu akka feete baxabbate deemi. Waa gaaffii isaa gaafatatu mucichi. Elaga kana baddansin. Ni buustu yatti peenteen takkaa gaaffii deebitu kun tartiib mana keenya finni haasaysan. Yoo inni deebisuu didee rakkoon qabu gadi buusa. Tole ayyee kenna. Yesuus Kiristoos hafuura koo sittan kennadhaan jenne Waaqayyoodhaan. Ooy hafuura koo sittan kennadha maqaa Yesuusiin. Eessarraa akkas jedhamu? Ila kun olaal baay'ibila dubbisuu dhabuu kan kee laal argitanii mi jiran. Wama takka baay'ibila beekanii akkanumaan barsiisaa ta'anii yeroo jennu laal kun ragaa wajjin.
Inni akka jechuun isaa xumbe. Maqaa Yesuus. Sarraadha ameenatti. Maqaa Yesuusiin. Wallahi. Baay'ila irra ni jira moo hin jiru dho? Dhugaa qoosaa jira. Sarraa buchoo ameenatti. No. Baay'ila irra ni jira moo hin jiru? Ingilichaatti kana qabdudha muutii qaba. Injiru aja Ustaad Agusaa ergarsiifna. Ni jira takka injiru. Baay'ila irra ni jira moo hin jiru? Hafuura koo sittan kennadha ka jedhu ni jira moo hin jiru? Yesuusi. Maayettuu sinii ijoollee. Maal taatanii eessarraa akkas jedhaa? Kenna Yesuus Kiristoos hafuura koo sittan kennadha ka jedhu ni jira moo hin jiru? Baay'ila irra hin jiru yookiin jira jedhu. Eessarraa naa kenna. Rakkoon qabu ni jira moo hin jiru? Dura tokkoffaa. Rakkoo maaliif dhabaa yoo ta'u bootaataan beekin akkamitti taasisuuf naa kenni eessarraa akkas jedha. No jechi Yesuus Kiristoos hafuura koo sittan kennadha jedhee jiramu jedheen jiru. Gurbaana na maal taate ati naa Ayyee bakka rakkoon qaba ayyee. Ati waan hin beekneef waan ta'eef natu si barsiisa ayyee. Wangeela Luqaas boqonnaa 23. Na barsiisa. Lakkoofsa 36. Wangeela miti Quraana na barsiifta leenca koo barbaada. Hunda barsiifna alhamdulillah. Rakkoon qabu. Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 46 irratti. Rakkoon qaba ilaala. Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 46 irratti Yesuus yommuu sagalee guddaadhaan yaa abbaa koo hafuura koo harka keettan kennadha jedhee jedha. Utuma inni kana dubbatus hafuurri isaa keessaa yaa'ee jedha. La ilaha illallah. Hafuura koo kunoo sittan kennadha jedhee Waaqayyoodhaan. Hafuura koo sitti kennadha jedhee. Hafuura koo sitti kennadha jedhee. Eessarraa. Akka jedhe. Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 46. Eessarraa. Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 46. Luqaas 23:46. Okay, leenca kiyya. Dhaaba dhukoy dhagayeera nu dubbisa waan ta'eef. Yesuus sagalee guddaadhaan yaa abbaa hafuura koo akka keettan godhaa. Utuu inni kana dubbatus hafuurri isaa keessaa yaa'ee jedha. Waa'ee maalii dubbata? Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah jedhu Waaqayyoon jajadha. Akkaan. Hallelujah. 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 Akkaan. Wallaahi. Akkaan. Ati amma barsiisaadhaa kenna. Kam jirtu? Ummata dhagaati miti ummata ragaati malee nuti wallahi. Ati barsiisaadhaa kenna amma. Waraqaa keeggatti deema. Animo. Tole yoo bakka jajjabaadha inshallah bakka na uraati carraa kenni na galatoomi ati hundaafuu. Akkam jirtan nagaadha? Nagaadha kenna akkamati nagaa keeti. Hayyee galatoomi guddaa isaa galatoomi. Na uraati carraa kennamee kenna. Akkamii kennaa jirtaami? Nagaadha nagaa koo siniif waayyachu akkam jirtu sin? Ameen eebbifamatillee jirra kun alhamdulillahi galatasaa. Sirriitti na jiraadha sinin jechuu barbaada. Hanguma har'aa tirreen immoo yaa'u kan jirtan amantumarra jirtu har'as jechuudha. Ani immoo qophii shaggaagaa fi bareedaa qopheessitan natti fakkaate sana horsiinis immoo kan jirtan yaa'u amantumarra gizuma hundaa jechuudha yaa'u. Gizuma tokko tokkorreen amantuma kanarreen odurraa jijjiirtan wanna sawa jechuun wanna biyyaatirreen oduu odeessitanii yookaan immoo yaa'u akkasumattirreen oduu waliin mari'atanii baay'ee bareeda natti ture. Waa'ee biyya aktiivistoota qabdi. No hin beekne eenyu buuse dhiisa. Yaadumaa dabalatu. Rakkatte isinis. Hin buusina osoo namni dubbatu hin buusina inshallah. Kuma rakkoon qaba homaan taate. Warri moderatoraan buusina. Ayyee. Soolii abarsiisaa kee. Kanaaf Yesuus Kiristoos hafuura koosii yoo Yesuus Kiristoos Waaqayyo ta'e hafuura ofii Waaqayyo kamitti kennata?